في تاريخ كرة القدم الإسبانية. warri mana kanaaf haaraa mallattoo eda'u tuquun faamilii mana kanaa ta'a. Asensiyoon Trent duubatti deebisuun goolii egaa Real Madrid Courtois'dhaaf. Courtois'n Kamavingaan Trent dheerinaan gara fuulduraatti ergeera. Brahim Diaz kubbaa fudhatee qajeeleera. Brahim Diaz jidduudhaan Vinicius Junior ergeera. Vinicius sanduuqa peenaaltii keessatti kubbaa miidhagaa kubbaan gara alaatti baheera. Kubbaa darbannaa kubbaa rogaa Real Madrid. Kubbaan kubbaa rogaa Real Madrid. Egaa Real Madrid qormaata mana isaa keessa jiru dandamachuudhaan arram El Clasico dhibba tokkoo fi dhibba lamaa fi 64ffaan istaadiyeemiin Barcelona Camp Nou irratti adeemsisaa jira. Kylian Mbappeen tapharraa irra hin jiru. Akkasumas ammoo Valverdeen Shumeenii wajjin waan dhabe sababa miidhamaatiin tapharraa kanarratti hin hirmaanne. Alexander Arnold kubbaa rogaa jalqabaa Real Madrid dhayaa jira. Alexander Arnold kubbaa ergeera. Alexander ammas kubbaa rogaa Real Madrid. Ammas Real Madrid kubbaa rogaatiin Real. لأن تكون للعالم هذا أنا في مولدي في الكلاسيكو كان مولدي ولدينا الشوامني ما الذي حدث في غرفة الملابس وما الذي شوميني الرتيم لأنه يوكان أمو فوتون وانشتت فكاتا فوتو برام يجيرته وفتيرا شوميني فوتو برام يجيرمي فيه وفتيرا يرمى كبارو قال دايمو دافم Alexander Arnold kubbaa rogaa qarqara mirgaarra hin jirus eesumatu dhayaa jira. Alexander Arnold Trent ergeera. Ammas kubbaa rogaatiin Barcelona kubaarsitu dhahee kubbaa addaan dhahee gara alaatti baase. Ammas Real Madrid kubbaa rogaatiin sabni daqiiqaa 13 ga'eera. Real Madrid Barcelona tapha El Clasico dhibba lamaa fi 64ffaa waliin taphataara. لفريق ريال مدريد تصور الارقام المتقاربه جدا. Trent ammas kubbaa ergeera. Kubbaa Shumeenin dhahee gara alaatti baheera. Shumeenin kubbaa qarqara rogaa irraan dhufe gara alaatti addaan dhahee baaseera. Rashford gooliin reef galche kaameraan irra deebii argisiisaadha. Replay jechuudha. Rashford taphataa Manchester United ergisaan Barcelonaaf kenne. Ga'umsi inni bara kana Barcelona irratti argisiise ga'umsa ajaa'ibaati. وشاهد احتفاليه كبيره كما تابعنا من لامين يامال. راشفورد يقدم حتى الان 13 دقيقه. لا اعلم اذا كان روبن اموريم يتابع المباراه طبعا بعد ان اقيل من يونايتد لانه يشاهد شخصا اخر يشاهد راشفورد مختلف عندما يتعلق الامر طبعا راشفورد برشلونه الانطلاقه تلعب فران كورتوان كباتيرا كورتوان هركا كباتشو دنديرا فران شوط اول حتى الان يعيد لنا لا شك كلاسيكيات الكلاسيكو من جانب كامافينجا. بعد ذلك tapha kanaatti ilmaamni guddaan kan kenname Barcelonaadhaaf. Rashford Fran Garciaan Kamavingaan dabarsee Brahim Diaz Alexander Arnold kenneera. Arnold kubbaa inni dheem kubaarsiin haaluma salphatti addaan deebisuu danda'eera. في المكان الشريف والكره اطالت على kubbaan gara alaatti baheera. حاولت الكره الماضيه فيرمي لوبيز الذي كان نعم واحد من الاسماء التي قدمت الكثير لبرشلونه في هذا الموسم. والحديث عن اللاعب الذي سجل 6 اهداف صنع 9 تمريرات حاسمه للزملاء وبالتالي لديه ما بين التسجيل رودريجر الصناعه 14 مساهمه حتى الان مع فريق نادي برشلونه. كرة رابعة باتجاه الشوميني. محاولة من جانب اسينسيو راؤول. بعد ذلك شوميني كامافينجا من فرنسي لفرنسي.
وطبعا اذا ذكر الفرنسيين بالنسبه لريال مدريد فكبيرهم جدا، لا شك انه زيدان، لا احد يختلف زيدان عندما يتعلق الامر بالفرنسيين الذين ارتدوا شعار الفريق الملكي عبر كل التاريخ. بما في ذلك طبعا ريمونتوبا في الخمسينات، بما في ذلك حتى من جاء بعد ذلك، حتى من سياتي بعد ذلك، لا احد اطلاقا بالامكان ان يقارن بالاسطوره سيزو في ريال مدريد. هذا انطلاقا من جانب ابراهيم دياز عنده افضل حسنات في جانب الفريق الملكي في شوط المباراه الاول حتى الان، يحاول كثيرا ينطلق. الكلاسيكو ربما ما في جات بيا فرفا ريال مدريد فيم بارسلونا جد تاديم سيفا ماجرون بارسلونا كافي زيرون روسارا تمني دقيقة كنا جافار تكن أرقام يوتو شو مينين كوبا بريدان ساكن نمي كما فينغاف كنيرا كما فينغان جدود أم بلينغام جود بلينغام رودريجير دبر سكنيرا رودريجير فينيسيوس جونيور فيني انتبه كم يمكن تبا تاجرون بيكمو فينيسيوس جونيور كوبانا الكافورا ميتوري غروم فران غارشان دوبت ديفيسون رودريجير اسينسيون شوميني في كنيرا شوميني بلينغام كوبا بلينغام الكافور امتم راشفورد نركبو فميرا امسا كما فينغان دوبت دبرسيم برايم دياز غونزاليز كوبا الكسندر الون رادفتم غونزاليز تفايد مندندنين باليسام فينيسيوس جونيور باليسارا وتيرا. هذا جواب كاسل المعار من الهلال، بينما لدينا هنا ايضا السطور في الكرة الماضية. زور اخر 12 مباراة ما فيها تعادل، اخر تعادل كان 2019 كان هنا زور مباراة فيها ميسي وفيها كريستيانو رونالدو. الكلاسيكو بلا ما فيهم جهات تمي افرف بحر كامبينو رتيا ديم سيفا ماجرونا برشلونة كافي زيرون روساجرام 12 مباراة 8 مرات فاز الفريق الملكي ريال مدريد واربع مرات بيدرين سراج الدورة كوبا انقل شورة ترجمة بيدرين رايفورد كوبا دبر سكنيرا رايفورد إريك غارشيان بيدرين ديفيس راشفورد إريك غارشيان دوبت ديفيسون كوبارسي 18 دقيقة على انطلاقة معتادة مثيرة عندما يتعلق الأمر. كوبارسين بيدرين إريك غارشيانا كوبا يقول أنا لا أريد تعادل في مباراة الليلة، أريد أن أسجل فوز. فيرمين لوبيز كلين سرانا أولمود أف كوبا ميدا قاعدة برسي فران جول بارسا دقيقة أخرى سديكي ساتي جول لما برشلونة ريال مدريد رتلا كويسيرام ريال مدريد بركوتايرا جول بارسا ريال مالجرا جول بارسا جول لما فانم برشلونة جولي لما فالا كويسيرام تمني يرامم دقيقة كنا سديت تفارق كيوتوم ريال مدريد جولي لما كويسيرام برشلونة فم فران توريس فيم الله الكعب في الكرة راشفورد جولي توكو غلچون درسا قبسي سنيرو دقيقة كنا سديت كيستي جولي لما كيسو ميسيرا ريال مدريد تبتو تساجد چمو كان دبي ريال مدريد كم بوتو ريال مدريد غاغا ما كيس جرو كيسا بهوفم مالتو يسيغتام ايغان ديغرتون ريال مدريد غرا ميليون شانتماتانم بيتيشني يوكان غوچام ملتوم كيليان مابين كلابا غدان يسو جدوم كان بوتن يوتاوم ودمو كيليان مابين رتيم يبا چبام وماجراچو يساتي كان دبتامو ريال مدريد بتانسام تبتون ريال مدريد دونسانيم لما كيستي وطبدم وموساني تيم كان كام توربي كنم اجو دبي ميديا حواسام تونساني نيار تمام شوميني فيم فالفردم كاريراسي فيم رودريجير فوداچو ندنداما شوميني سراج دورتيم وبعد برسم برايم دياز
Alexander Arnold efendim. Alexander Arnold devse Kamavinga efendim. Kamavinga Şumen efendim. Şumen'in amması Trent efendim. Trent devse Kamavinga efendim. Kamavinga'nın duubatti deebisuun Asensio efendim. Asensio Rodriguez efendim. Rodriguez deebisee Asensio kenneera. Asensioon taphataa sarara duuba Asensioon Trent yookaan Alexander Arnold efendim. Alexander Arnold dheerinaan fuulduratti dha'ee garoom goolii eegaan Barcelona kubbaa dheeraa duratti baaseera. Ammas Asensioon kubbaa qabateera. Kamavingaan Fran Garcia efendim. Fran Garcia'nın Vini kubbaan gara alaatti ba'eera. Barcelona Vini harkaa kubbaa alatti baase kubbaa darbannaa harkaan Real Madrid efendim. Kubbaa darbannaa harkaati. فينيسيوس جونيور الذي سجل 15 هدف وصنع 6 كرات حاسمه للزملاء في نهايه الموسم. كرة تعود خلف الجانب جوتا بيلينغهام لراؤول اسينسيو. الصوت العالي اللي نسمع الان هو صوت جماهير فريق نادي برشلونه لا شك في ذلك. 29 تقترب. Kopling share tap kuna warri mana kana farata tanamo mallattoo ede utukum family mana kana ta. يسقط ارضا. Mallattoo ede utukum family mana kana ta warri mana kana farata tanam dikeessanu family mana kana ta. بطولة العام الماضي ليغا وبطولة ايضا مؤتمرة في هذا العام. طبعا هي مسألة وقت ايضا ثاني على التوالي. و29 طبعا القاب فريق نادي طبعا برشلونة التي بدأت في العشرينات. كرة بعد ذلك حاولت بيلينغهام في الكرة الماضية لكن تعود الآن وتصل بعد ذلك إلى إدواردو كامافينغا إلى حلول ما شاهدنا حلول تذكر بجانب فريق نادي ريال مدريد. هذه ربما الآن العودة. Gol Realo kubbaan gara alaatti ba'e Gonzaloon itti fayyadamuun dandeenye. Kubbaan gara alaatti ba'e carraa miidhagaa argatee ture Real Madrid. Kubbaa Asensioon erge Gonzaloos akka ajaa'ibaatti itti fayyadamee ture garuu ammootum kubbaa gara alaatti dha'e goolii lakkoofsuu hin dandeenye. Real Madrid 2-0 durfamaara. El Clasico 264ffaa guyyaa har'aa kaampinuu irrattis adeemsifamaa jiroon. Farmiin يتصف الان تماما عندما يتعلق الامر بكلاسيكو كبير منتظر عن طريق Goleegaan Barsa goleegaan Real Madrid Courtois kubbaa dabarsee Kamavingaaf kennee Kamavingaan duubatti deebise. Ammas kubbaan Kamavingaa bira jirti. Kamavingaa kubbaa miidhagaa Kamavingaan Jude Bellingham no. Eric Garcia'nın kubbaa Bellingham cross godhem. Vinicius Junior'if ergem. Eric Garcia'nın arkaa baasuu danda'eera. Eric Garcia'nın arkaa baasuu danda'eera. Eric Garcia Bellingham kubbaa ajaa'ibaati kan inni Vinicius Junior'if dabarse. Garuu Eric Garcia'nın osoo Vinicius Junior biran ga'iniin harkaa dha'ee alabaatiin kubbaa rogaatiin. Ammas kubbaa rogaatiin. Real Madrid kubbaa rogaa afuraffaa isaa argateera. سيبقى الهداف الابدي ب 26 هدف بالجمال والجمال. ثم بعد ذلك كريستيانو رونالدو ب 18 هدف. عشنا 15 سنه بالجمال والجمال لهذا الثنائي التاريخي. كره تلعب الان وتعود بعد ذلك وتبعد وتعود وريال مدريد في Kamavinga balleessaa يعني olmoon Kamavinga irratti balleessaa raawwateera. في القادم الدقائق من اجل ان تعود المباراه بعد ذلك لما هذه اللقطه هذه الفرصه السهله جدا اللي كانت لجونزالو غارسيا. طبعا كان اكتشاف بالنسبه لتشابي الونسو في كاس العالم في مونديال الانديه في العالم في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن بعد ذلك كما تعلم طبعا كان ظلا طبعا النجم الفرنسي الكبير كيليان امبابي. ضربة حرة مباشرة ريال مدريد هذه العودة. هذا الانجليزي الضربة الحرة مباشرة في هذا المكان الآن وعن طريق الانجليزي ارنولد ياتي بكرة عالية والكرة مستمرة وياتي ابعاد بعد ذلك طبعا محاولة قائمة. Vinicius Junior Vinini
في المواجهة طبعا كانت فينيسيوس جونيور باليسارا وتيرا 4-3 كوبلينج شير تاب تاب وري مركنا فارات تنمو ملتو ايدو تقوم فاميلي مركنا تا كسو سموتو يوتيوب كي افريكان فيجن جلو كانت طبعا في بروفايلي تيك توك كي يجرا لينك نساج راسينا تي سبسكرايب لايك شير كنا وقت جندر بني فارتي وان كريت اسنيف المست داوتا هين ابو كنا فكنا وتا ابونا تايسا چومبر بادا ايغا تبام ال كلاسيكو دي برما في جاتم يا فرفام بارسلونا دريسا كامبينيو رتيم لما في زيرو ريال مدريد درسارا ريال مدريد كلابا ورا مؤتو تام لما في زيرو نروفا ماجرام بارسلونا كتا كلامنيم ورا كاتالونيام لما في زيرو جولي والراشفورد في فران توريز قلشانينم يعود ايضا اجابي بعد غياب طويل اما سكوبان كركرا مرقار رتيم راشفورد كروس كوريرا كوبان ديفيسيرام كورتوان ديفيسيرام كورتوان فران غارشيا انا كوباين ديم على مسربتيم اريك غارشيا انتو اتيرام بلينغام كوبان كرالات بيرام كوبان ضربنا حركاتهم 90 دقيقة من الدراما الرياضية السياسية والفن والتاريخ. هذه الكرة التي أبعدت في الكرة الماضية وكانت خطيرة كذلك أيضا من جانب ماركوس راشفورد. ونحن عند الدقيقة 26 من شوط المباراة الأول لا زال برشلونة متقدم بهدفين، أولا عن طريق راشفورد والثاني بعد ذلك عن طريق فيران توريس. محاولة من جانب أرنولد استردت في أزمير في الكرة الماضية، الصافرة تأخذ معهم بأثر رجعي وتعطي خطأ. هذا حكم المباراة، هذا اللي طرد سيرجيو راموس في الكلاسيكو مرتين. هذا الرجل الذي يدير الكلاسيكو السادس بالنسبة له، مرتين فاز برشلونة، مرة واحدة فقط فاز ريال مدريد مع هذا الحكم وتعادل مرتين عندما يكون هذا الحكم. هذه الكرة الماضية اللي استندت هنا، وبعد ذلك طبعا رودريجر اللقطات الماضية اللي شاهدناها كانت بكاميرا طبعا حكم المباراة صافرة مرة أخرى تحضر. على ذكر ضد سيرجيو راموس، ما ادري اذا كان سيرجيو راموس راح يكمل شراء لنادي اشبيليه. انا اعتقد اول قرار سيتخذه ان هذا الحكم ما يدخل نادي اشبيليه. طرد مرتين في الكلاسيكو، وعلى ذكر حالات الطرد 50 كلاسيكو شهدت او 50 حاله طرد في تاريخ الكلاسيكو، 27 حاله طرد على ريال مدريد، رودريجر حاله طرد على برشلونه. طبعا واكثر من طرد في الكلاسيكو هو الاسطوره سيرجيو راموس ب5 حالات طرد بالتمام والكمال. شوط المباراه الاول حتى الان بهذه الصوره، 28 دقيقه مرت الكره. رودريجر كورتوان دوغون غورا وتيرام كوبان ندم تبطو برشلونة تنكرت كبام تيرتيم جافين دوبت ديفيسون جرار ديفي كذلك هنا في هذا المكان عن طريق كانسيلو فيرمين لوبيز فران توريز كوبان كرالات بيرا كوبان ضربنا حركة ريال مدريد كوبان ضربنا حركة ريال مدريد. طبعا هو يعني الفريق اللي طلع من بطولتين كبيرتين، كاس الملك طبعا اتلتيكو مدريد، واخرجه كذلك اتلتيكو مدريد من دوري الابطال، ومع ذلك فهو على وشك ان يتوج مره اخرى. بيدري وكان قد بدا الموسم كما كوبارسي على حساب ريال مدريد في جده بهدف جيرارد واحد. هذا انطلاقه الان بيدري هو القائد، جافين لدينا القائد في كوبارسي هو بارسين ديفيسي مارتين جيرارد مارتينيفا. اي والله من غير كرة القدم يصنع لنا هذه المتعة، ومن غير كرة القدم يصنع لنا مثل هذه الأبسيات الخالدة في كرة القدم. هذه من جيرارد مارتن، الفريق الأفضل متقدم بهدفين، محاولة مستمرة كرة من اتجاه راشفورد، هذه محاولة في المكان الخطير لا زالت موجودة، وبعد ذلك لدينا كرة ولدينا راية ولدينا حالة تسلل في الكرة الماضية. شوف في 2011 تقابلوا في 4 كلاسيكو في 18 يوم ما بين الدوري والكاس ودوري الأبطال. هذه اللعبة الله اي والله ايوه، هذه لا ترفع، هذه دعوة للرقص لا ترفع من أمه، وبعد ذلك استغلها كما يجب الاستغلال. وهذا الرجل فقد والده
هذا الصباح، ولكنهم الآن يحتفلوا ببطولة ربما أصبحت أقرب من أي وقت مضى. ليغا 29 تعادل خلفنا على مستوى الاستحواذ أفضل الفريق نادي برشلونة، على مستوى النتيجة أفضل برشلونة، وريال مدريد يدفع طبعا ثمن البيت المدريدي الذي لا يبدو في افضل حالاته على فلورنتو بيريز راشفورد أن يكون حازما، ودائما تعودنا ان يكون هذا الرجل حازما، لان فريق بقيمه ريال مدريد هذا الفريق التاريخي في كره القدم لا شك بيدريم العوده في العام القادم افضل. جافي بيدريم فارمين جافيا ضيفا عابرا كما شاهدنا في اجل فارمين كانسيلو دوبا جيرارد ديفي مارتين جيرارد. بعد ذلك طبعا حدود اربيلورا الرجل الذي حاول، ولكن يبدو بان Eric Garcia Rashford kubba dabarsee kenneera Rashford olmoodhaaf olmoon kubbaa inni dheem Frank Garcia karatti mureera Frank Garcia jiddoon Kamavinga irratti balleessaa raawwateera El Clasico dhibba lamaa fi 64ffaan Real Madrid FM Kamavinga jidduutti adeemsifamaa jiroon Real Madrid TV sorry Real Madrid Barcelona jidduutti adeemsifamaa jiroon Barcelonaan 2-0 dursaan kubbaan gara alaatti ba'eera kubbaa Rashford dabarsee kennee gara alaatti ba'eera Canceloon dhaqqabuu hin dandeenye. 2012 توج ريال مدريد مع مورينيو ب 100 نقطة بفارق 15 نقطة، كان 85 نقطة فريق نادي برشلونة، وفي 2013 بيب جوارديولا توج مع برشلونة ب 100 نقطة وبفارق 15 نقطة. فينيسيوس جونيور Vinicius Junior Vinin kubbaa miidhagaa saanduqa peenaaltii keessaan seeneera Tchouaméni off target kubbaa kallattii hin taaneen kubbaa kallattii malee dha'e kubbaa yookaan alkallattii maleeti alkallattiin kan inni dha'e Tchouaméni kubbaa Vinicius Junior mijeesseefe goolitti jijjiiruu hin dandeenye. El Clasicoon bara kana El Clasicoon har'aam olaantummaa Barcelonaatiin dursaa daqiiqaa 33 dhaqqabeera. Tchouaméni Kamavingaan Frank Garcia kubbaan gara alaatti ba'eera. خارج ارضيه الملعب في الكرة المرمى. رمي تماس الشوط الاول من المباراة، الشوط الاول من الكلاسيكو، والمواجهة الفارقة هذا الموسم في جدة كما ذكرت، في السوبر 3-1 لبرشلونة، في الدوري 2-1 لريال البرنابيو، الان 2-0 حتى هذه اللحظة، وهذه النتيجة قابلة لان تتمثل اسينسيو Tchouaméni يعود ريال مدريد، وقابلة كذلك ان تبقى Tchouaméni Rodriguez duubatti Davison Courtois goleegaa Real Madrid Courtois taphataa lammii Belgium Courtois Trent Alexander Arnold Tchouaméniif kenneera Tchouaméniin dheerinnaan Frank Garciaaf qarqara bitaarra kenneera Fran jidduun Bellinghamiif Jude Bellingham qarqara mirgaa irratti Alexander Arnold kenneera Alexander Arnold keessa deebiseera garuu ammoo ettistoonni Barcelona dhaanii baasaniiru Frank Garcia Fermin Lopez kubbaa Fermin Lopez qabatee dhufe الصافرات طبعا عندما يتعلق Frank Garcia kubbaa dabarsee kenneera Frank cross godheera Frank Garcia kubbaa Frank Garcia cross godheen taphattoonni Barca addaan dhaanii deebisan Alexander Arnold Tchouaméniif kennee Tchouaméni Rodriguez ammas Frank Garcia qarqara mirgaa irratti qarqara bitaarra kenneera Frank Garcia duubatti deebiseera Alexander
رودريجير جولي إيجا ريال مدريد كن جولي إيجا ريال مدريد كما فينغانا رودريجير كورتوان كورتوان كما فينغا ديرنام فرانغار شاف كوبانغرا على تبايرام كوبانغرا على تبايرام يا فران غارسيا بشيء من روبرتو كارلوس او بشيء ولو بالقليل من مارسيلو الذي طبعا اترك ريال مدريد وترك الكثير من الذكريات عندما يتعلق الامر بالبطولات سواء الليغا او كاس الملك او دوري الابطال. اللقطه الماضيه لا هكذا يشير حق المباراه الكره عند كورتوا وفيلم لوبيز صرخة من الأعماق عندما يتعلق الأمر بالكرة الماضية. هذه محاولة، هذه اللقطة اللي طبعا كانت فيها انطلاقة وحكم المباراة كان يرى بأن الأمر لا على الكرة في الكرة الماضية. أوه غونزالو باليسارا وتيرا هذه العالم كله يراقب. غونزالو كبار سرتي باليسارا وتيرا. اللي في آسيا الآن فجر الساعة الآن 4:05 فجرا في بعض الدول في آسيا، ولكن عشق كرة القدم الشاهرون على أضواء الكلاسيكو، الشاهرون على عشق كرة القدم. هذه اللقطة الماضية التي كان فيها فيرمين لوبيز يتقدم يده الموسم أيضا الخيالي يقدمه فيرمين لوبيز. وري بنا كنا فارات هذا ملتو يدو تقوم فاملي بنا كنا تاوند كيس نيوم. طبعا من تقدم من سجل اللاعب الواضح في الصورة. شوف برشلونة بالمناسبة سنوات قادمة تصور يعني كوباسي 19 سنة، جيرار مارتن 24 سنة، عندك 20 سنة 21 سنة جابي، عندك 23 سنة بيلي، عندك 22 سنة فيرمين لوبيز. أتكلم عن معدل أعمار صغيرة جدا ومحبوب حقيقة المدرب الذي يتعامل مع هذه الأسماء، خاصة أنها هي قادمة من لاماسيا منبع الذهب الذي لا يتوقف عن تقديم الجواهر الكروية الثمينة في عالم كرة القدم. عند جوان غارسيا شوط المباراة الأول 37 دقيقة بهذه الجودة الكبيرة في تقدم الآن من جانب فيرمين لوبيز، ولكن يحظى بثبات كذلك أيضا المدافع الإنجليزي عند الإنجليزي. بانغرا لا تبيرا ألكسندر ألون ديالي اللي تايسي غروكو بانغرا لا تبيرا. ولدينا في الجانب الآخر راشفورد. كوبلينج شير تاب كوبلينج شير تاب وري بنا كنا فارات هذا مو ملتو يدو تقوم فاميلي بنا كنا تا. بارسلونا دقيقة 38 تفا تمني الكلاسيكو بلا ما فيهم جاتمي أفرفانا دقيقة 38 تفا غيره بارسلونا لما في زيرونا ريزا كامبينو رتي ريال مدريد درسارم بارسلونا كلامني ورا كاتالونيام لما في زيرون درساجرام فران غارشيا كوبا بلا فما رايفورد جول او رايفورد كوبا رايفورد الاجر على تبين رايفورد قالتون دندنيم فيران توريس كوبا جايبات كدني تبرزيفم غروا موتوم رايفورد قالتون دندنيم رايفورد كورتوان هاغوتو ام كوبانغر على تبين كورتوان همت قفتو ايه كوبانغر على تبين كوبا روغاتيم بارسلونا كوبا روغادا ودافم من المباراة الكرة باربارو كلير دعك من ابتسامات الوجوه في داخل كل لاعب معركة لا يراها أحد سواه. دعك بارو كان كاميرا داني داني أولمون غولي سدفا لا كويس سيدا بيم داني أولمون غولي سدفا برشلونة لا كويس سيدا بيم داني أولمون off target tidak kan ndedem وبال كالتي كان ndedem داني أولمون غولي سدفا برشلونة دقيقة 30 سقلا فارتي لا كويس سيفيدا بيم داني أولمون ولا 0-0. كوبلينج شير تاب وري منا كان فارات هذا مو ملتو يدو تقوم فاميلي منا كان تام بيدري عمل رايفورد كوبا جاي باكنيرا رايفورد كوبا رايفورد ابراهيم دياز كاباتيرا براهيم دياز كامافينغا باليسا كامافينغانا باليسا راوتيرا كامافينغانا
Taphataan sarara jiddoo biraa. Taphataan sarara jiddoo Real Madrid FM. في مباراة Faransaay. Kamavingaan balleessaa hojjeteera. شوف كما في انذار واذا ظهر انذار فعليك ان تعلم بان الكارت الاحمر Kamavingaan Daanii Olmoo irratti balleessaa ajaa'ibaa karaawwatee irreejjatee. Arreejjatee lukuma isaa arreejjatee. Kamavingaan. ولدينا بعد ذلك كامافينجا العاشق المدريدي لديه ثقة عمياء في طبعا الرئيس التاريخي فلورنتو بيريز بأن الموسم القادم إطلاقا لن يكون Daanii Olmoon waan miidhame fakkaata gammaatti dirree keessatti wal'aansi jalqabaa taasifamaa fi jira. Egaa tapha El Clasico 264 Real Madrid fi Barcelona jidduutti istaadiyeemii Barcelona Camp Nou irratti adeemsifamaa jiru. Barcelonaan gooliiwwan Rashford fi akkasumas ammoo Ferran Torres galchanii 2-0 dursoo irratti argama. Egaa har'aan Barcelonaan tapha kana yoo injifateen taphoota hafan osoo qabu waancaa La Liga Spain bara kana fudhachuu isaa mirkaneeffata. Egaa Barcelonaan ga'umsa dinqii kan argisiisaa jiru yoo ta'u tapha kana injifannoo waancaa La Liga Spain bara kana kan mirkaneeffatu ta'a. Real Madrid ammoo waggoota lamaan walitti aansee waancaa tokko malee waggoota lamaan walitti aansee bahuu isaati. Egaa erga Carlo Ancelottiin Santiago Bernabéu gadhiisee deemee booda Real Madrid qorumsa ajaa'ibaa keessa jira. Qorumsa isaa keessaa tokko waldhiibbaa taphattootaa to'achuu dadhabuu manaajimentiin Real Madrid yoo ta'u taphattoonni isaa kanneen akka Shumeniin, Valverde, Rodriguez, Carreras taphattoota boksiidhaan wal afuufanidha. Especially Valverde fi Shumeniin taphattoota bakka shaakalaatti guyyaa lama walitti deebi'uun walitti aansanii guyyaa lama wal dhabanidha. Kun ammootu rakkoo Real Madrid keessa jiru akka hammeesse. Especially taphattoonni kabaja akka waliin qabne akkasumas ammoo wal dhiibbaan taphattoota jidduu akka jiru dhiigoon yookaan waliin affan taphattoota akka jidduu jirutu dubbatama. Gama biraatiin ammoo deeggartoonni Real Madrid nama 200,000 deeggartoonni Real Madrid piitiishinii Kylian Mbappéen kilaba gadaa dhiisu jedhu mallatteessu namni 200 akka mallatteessuuf jalqabanii nama miliyoona 50tu akka piitiishinii kana mallatteessedha kan dubbatamu. Sababa kanaan wal qabateen Kylian Mbappéen kilabicha akka gadhiisu dhiibbaan taasifamaa jira. Garuu ammootu hanga ammaatti murtaa'e tokko hin jiru. Fedhiin deeggartoota Real Madrid hedduun isaa Kylian Mbappéen Santiago Bernabéu keessatti siizina itti aanu keessatti akka hin mul'anne kan jedhu yoo ta'u garuu kilabichi taphataa murteessaa kana akka gadi dhiifee dubbatamaa jira. Egaa Kylian Mbappéen waancaa Champions League Awurooppaa barbaachaaf gara Santiago Bernabéu kan imale yoo ta'u akka inni kilabicha gadhiisee PSG irraa akka inni gadhiisee deemeen PSG'n waancaa Champions League jalqabaa isaa bara darbe bara 2025 injifachuun isaa ni yaadatama. Waancaa barbaacha gara Santiago Bernabéu kan imale Kylian Mbappéen waancicha argachuu hin dandeenye. Sababa kanaan Kamavinga no Fran Garcia kubbaa Kamavingaan kenneef ittiin fayyadamne. Egaa waancaa barbaacha kan garas imale Kylian Mbappéen waancaa Champions League Awurooppaa isa jala miliqoon gara PSG dhaqee PSG'n waancaa Champions League Awurooppaa jalqabaa injifachuu dadhabeera. Gama biraatiin taphattoota Real Madrid murteessoo ta'an Kylian Mbappéen, Vinicius Junior fi Jude Bellingham jidduutti hinaaffaan yookaan immoo dhiigoon jiraachuu isaati kan dubbatamu. Sababa kanaan kilabaan miidhuu isaaniiti kan himamu. Taphattoonni sadiinuu caalaadhaan wal dhiibaa jiran yoo ta'u kun ammoo kilaba irratti miidhaa guddaa uumuu isaatiif kallattii garaagaraatiin kan ibsamaa jiru. Egaa Real Madrid dhiigoo kutaa uffannaa Real Madrid keessa jiru yoo kan to'atu ta'een ga'umsa isaa inni ittiin beekamutti deebi'uun El Clasicoos akkasumas tapha La Liga Spaanis Champions League Awurooppaas ni midhaaksaa jedhameeti kan eegamu. Garuu ammoo bara kanas bara darbees ga'umsi Real Madrid irraa mul'ate ga'umsa barbaachisaa fi abdachiisaa ta'ee mul'ataa hin jiru. Real Madrid
kilabni warra moototaa qormaanni jabaan isa mudateera morkiin inni laaligaa Spain keessatti qabu waggoota lamaan kana garaa sadarkaa gadi aanaatti gadi bu'eera Barcelonaan faallaa saniitiin ga'umsi inni qabu daran dabalee dhufeera tokkummaa fi jabinni taphattoonni Baarsaa qaban ajab nama jechisiisa hinaaffaan yookaan ammoo iigoon taphattoota jidduutti akka hin jirretu dubbatama kanaaf Real Madrid fi Barcelona jidduun garaagarummaa fi morkiin jiru bara kana salphataa kan dhufe yoo ta'u Barcelonaan dirree qullatti La Liga Spain injifachuu isaa mirkaneeffachuudha deema har'a daqiiqaan 45 jalqabaa goola bameera Barcelonaan daqiiqaan 45 jalqabaa goola bamee daqiiqaan 3 dabalameera Barcelonaan 2-0 dursaa daqiiqaa 45 boqonnaa duraa dhaqqabeera eegaa Barcelonaan kilabni warra Kaataalooniyaa har'a Real Madrid dirree isaa irratti 2-0 dursaa boqonnaa bayuuf eegaa Real Madrid taphattoota akka Valverde Kylian Mbappé akkasumas immoo Rodrigo Cancelo harkaa kubbaan deebi'eera taphattoota kana malee kan taphataa jiru Real Madrid 2-0 staadiyeemii Barcelona Camp Nou irratti durfamaara kubbaa darbannaa harkaatiin Gerard Martin Brahim Diaz harkaa kubbaa baasuu danda'eera برشلونة سجل هدفا مبكرا ثم بعد ذلك سجل هدفا ثانيا والهدفان الاول والثاني كلاهما يقول انه يليق بطبعا امسيه التتويج 29 سو ريال مدريد في برشلونة جدتي غراغرومان جرو اني قدان اسكان سبيشالي تبطون ري مكا اساني كاسه بلينغام جود بلينغام فينيسيوس جونيور كيليان مبابي جدو اموركي تجرا morkiin isaanii yookaan anatu caalaa anatu sirra guddaadhaa morkiin isaan keessoo isaanii keessatti argisiisan ila wanti jaallattoonni kubbaa miilaa hubachuu qabdan morkiin kilaboota kana taphattoota kana jidduu jiru morkii afaan baasanii anatu si caalaati miti morkii kubbaa walii kennuu dhabuu kubbaa barbaachisaa ta'e kilabaaf jedhanii fedhii ofii qaqqabanii taphachuu dhabutu taphattoota kana jidduu jira Bellingham irraa yookaan Bellingham taphataa sirra jidduu Real Madrid garee biyyaalessa England taphataan kun akka taphataa sirra jidduutti osoo hin taane akka jifataa ta'ee taphata yeroo hedduu kubbaa galchuudhaaf sarara fuulduraa irratti argama kun ammootu taphattoonni sarara fuulduraa akka goolii hin galchine taayisee jira sila taphataan akka Jude Bellingham wanti inni godhuu qabu play makeridha yookaan ammoo taphataa tapha uumuu danda'u taphataa carraa goolii uumuu danda'udha jifattootaaf kubbaa miidhagaa taphataa dabarsee kennuu danda'u garuu taphataan kun sarara fuulduraa irratti argama bakka yeroo baay'ee akka goolii galchuu yookaan akka jifataatti mallattoo jifataatu isa irraa mul'ata kun ammoo dhiibbaa mataa isaa kilaba irratti qaba kilabni carraan goolii uumamee injifatee akka hin baane taasisa gama biraatiin Kylian Mbappé taphataa murteessaa goolii galchu ta'us garuu ammoo kubbaawwan hedduu hiriyoota isaatiif dabarsee kennuu dhabuurraa kan ka'e gara gooliitti rukuta goolii hedduu galchuudhaaf tattaaba kilabni injifatee ba'uu osoo hin taane wanti dubbatamaa jiru Kylian Mbappé irras kan mul'atu kilabichi injifatee ba'uu osoo hin taane inni gooliiwwan galchee ba'uu qofa irratti akka inni xiyyeeffatee taphatuudha taphni mallattoo taphaa isaa irraa kan mul'atu taphni boqonnaa booda goola bameera egaa Barcelonaan olaantummaadha kan ba'ee jiru yeroo ammaa